Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunii hordoftoonni maakii shoo hundi keessanuu akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii kan nagaa kootee alhamdulillah. Hardhas viidiyoo tokko isinii qabadhe dhufee viidiyoo haarawaan isinii dhufee hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtan wanni kun baay'ee tokko isin fayyada. Seeraan dhageeffadhaa. Dogongora shamarran keenna mana madaamii keessa yeroo hojjetan raawwatan isiniif hima. Dhageeffadhaa. Innis maalidha yoo jettan viidiyoo isinitti hin dheeressu. Innis maalidha ijoolleen akka biyyarraa dhuftaniin waggaa takka qofa hojjettanii ji'a 7 ji'a 8 hojjettanii ergasii booda meeshaa baay'inaan yoo iqaamaa nu dalagan bakka amanuma kana dalanna mana kanaan baanu rakkoon hin jiru jettanii ofi amantanii meeshaa baay'inaan mana madaamii keessa bittan dogongora guddaa hojjettanii jechuudha. Maaliif yoo jettanii jarri guyyaa har'aa yoo nama gaarii taate guyyaa boruu nama biraa taati. Guyyaayyuu odoon dhumati sa'aatii keessa nama jijjiiramte amala isaanii hundi keenyaa hin beekna. Kanaaf meeshaa baay'isitanii bituun dogongora guddaadha. Yoo tasa taatanii jaraan wal dhabdanii meeshaa san bakka geessitan hin qabdanii biiroollee deemtanii yeroo jijjiirattan baay'ee meeshaan sun isin rakkisa. Takka takka dammoo meeshaa sanuun ka fudhachuu isinitti hin dhiibne ka meeshaan sun akka isin jalaa badu gootee baaftee wotara isin gattu fa'aa jira. Kanaaf jecha mana jaraa keessatti baay'inaan meeshaa baay'essanii of dagatanii bitanii birrii ofiitti baasanii meeshaa baay'inaan bituun madaamiin tiyana jaalattee akkanaa akkasii jettanii meeshaa haga galuudhaaf gara biyyaa bakka hin galla jettanii murteessitanii jiini takka yookaan jiini lama isin hafuun malee meeshaa baay'inaan hin bitatinaa dhaamsa kiyya. Inni lammaffaa immoo viidiyoo isinitti hin dheeressu. Inni lammaffaa warroonni yuunifoormii isinii bitte qofa qabattanii mana jaraa keessa teessanillee sunillee dogongora. Yuunifoormiin jaraa yoo tasa rakkoon tokko uumame yuunifoormiin homaa isinii waan godhu jechuudha. Dalagaadhaaf qofa mana keessan malee yuunifoormiin homaa takka isinii godhuu hin danda'u. Uffata waan ittiin of eeggannoo qofa shaanxaa diqqoo kiiloo 20 takka qabaachuun isinirra dirqama. Uffata jijjiirattan takkaa lama caammaa waa hundarraayyuu waan jijjiirattan takkaa lama qabaachuun isinirra barbaachisaadha. Ka achiin alaa immoo baay'isitanii shaanxaa 4-5 gootanii osoo galutti hin dhiyaatin mana jaraa keessa birrii keessaniin uffata bittanii mana jaraa keessa walitti qabuun dogongora guddaadha. Dogongorri lammaffaa immoo uffatallee gonkumaa uffata dhabuunillee dogongora waan jijjiiratan dhabuun waan rakkoo yoo namarra gaheetiin jedhe uffatan tokko dhabuun yoo tasa rakkoon tokko uumamee asii fuutee yuunifoormiidhaan boolee kan si darbitu ta'e yoo waan birrii tanteetiin bitatte qabaatte uffata tokko jijjiirachuu dandeetta boolee san keessattuuyyuu jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenna ofis hin dagatinaa. Ofittis baay'istaniillee of hin dagatinaa. Harkallee duwwaa of gootanii of hin dagatinaa. Waa hundaanuu jabaadhaa shamarran keenya ijoolleen mana madaamii keessa jirtan. Dogongorri guddaan ijoollee yeroo baay'ee qabdu uffata walitti guurtee gaafa jaraan wal dhabde achi gadhiiftee fa baatii yoo fudhattee baatee si rakkatti biirottis jijjiirachuun xiqqoo baay'ee ulfaata meeshaa san mara harkisanii baadhatanii garana deemu. Kanaaf ijoolleen haarofti amma biyyarraa dhuftan fa'aa viidiyoo kana sheer godhaa wal biraan gahaa haa dhageeffatanii hin fayyada jedhee waan yaadeef viidiyoo kana sagalee tana isinii waraabe. Akka isiniin jedhaa chaanaala kiyya kanas warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa ijoollee hin beekne haa dhagayanii biraan gayaa isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.